Gayam tutui kalkarasu gayam sufini naiki kalkarasu ke estirala kalkarasu Maria pagano kalkarasu ta umpakesi digani gaya kana gaya di gamumane nuahan adamane nuadam bawmane tuiki Asore Yime Sabuk sekawan Sikani Tek Mubasa Dahai Kanane dia. Ya Kosi Yopang Ida Satida Tisha Kokalane dia फोन राजन्नान सोरा लाती था हम बत्तला एक गाबी सलालू बजती गाबुं का न्यानो गलगला गोतनी गोतन डर हर का गंतु तो ना आता अक्कजरू इलालते मैन माल मिलतला था हमना सानर करने और माँ के बतीन बास गाबी बाउफनान Kulit ikiti asasne ajjesan ke rikees wal dhofne waliin jirna harka walitti qabne wichan walitti cirra atollee isa jirudha isa darbes jiraatu natti ho'ee natti qoru ati bultee humaanta gaara gubbaa kaawwatte iddu bu'ee lubbuu keetii hangan ansi beeku oli isa biraati Inni qawwee rakkate qaawwisaa kan hafee banaa sii miti yeeda koo inni of dhabe ana awwaalcha keessan qadheen boo'icha hirmii nyaadhe isa du'eetu ana galfata waadaa waadee ni jira onnee keessa margitee dhiiga dhugumaan baasna bulee yoomuu qabdi animoo Isan kaleesin beekne isan kaleesin eegne suuraa kana naannes mootummaa keebbees akka ba'uuf hin ta'e gatii kee reefuun waan haqni jiru moolche tarii fakkaateedha fuulbaruu gubbaa baheen waan sagalee lallaba isan danda'utti immoo gaheetan humna dhaba galma kee iddoon beeku kaayyoo kee hin sararre Waya ke osoo taane kiyyoo addaan adiittan halluu qabde innis natti bokkise anima sichuu kan koo fokkise ati garuu isuma galee jiru isa boris jiraas natti ho'ee natti qorree bultee homaan ta'e gaara gubbaa kaawwattee dubbee lubbuu beetiin isan jedhurraa adda isa biraati siif hin gaddu dhiisee hoggayyuu kan jiraatu ana dhaabaa rakkoo garaatu bakan baatu animoo egaa albamii Haacaaluu Hundeessaa sadaffaa maal mallisaa jedhu gaachisee ibsi kennamuusaa amma dura isin hubachiisnee turre artistii jaallatamaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa albamii isaa otoo lubbuun jiru hojjete walitti qabuudhaan maatii fi hiriyoon isaa guyyaa yaadannoo ajjeefamuu waliin wal qabsiisuun uummataaf akka ifa ta'u murteessan. Artisti Haacaaluun dargaggeessa lafaa dhufaa aartii Oromoo keessatti dhiibbaa olaanaa uumuu danda'ee fi seenaa qabsoo Oromoo keessattis gumaacha olaanaa qabu. Artistii qaalii kana erga of biraa qabnee hoggaan tokko lakkaa'ameera. Haacaaluun walleelee isaa miidhaguu walalowwan ergaa gurguddaa qaban yeedaloo akka dammaa mi'aawuu fi sagalee isaa kiilooliin uummata isaa biraan gahaa tureera. Haacaaluun yeroo lubbuun jiru albamii guutuu lamaa fi sirboota qeenxee hojjeteera. Albamiin isaa tokkoffaa sanyii mootii walleelee 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u walleeleen kun aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Albamii isaa lammaffaa waa'ee keenya jedhus walleelee 12 irratti mi'aawanii fi aadaa Oromoo daran calaqqisiisan akkasumas jiruuf jireenya uummata keenyaa kutaa muuziqaa godinaalee hedduu hammateeruuf macheera. Albamoota kana malees walleelee qeenxee haala uummanni Oromoo keessa ture agarsiisa kanneen akka maasaan gamaa lafan baatu maalan jiraa fi jirra uummataan ga'eera.
Acaalu seenaa keessatti kan isa hin irraanfachiifne immoo bara rakkoo uummanni keenya mootummaa wayyaanee wajjin morma wal qabaatu. Uummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'an sababeeffachuudhaan koonsartii qophaa irratti onnee guutuudhaan gootummaan gidiraa uummata isaa geerarsa ajaa'ibaatiin samii fidachii raase. Geerarsi isaa jirtuu jedhu gidiraa uummataa kan ibse qofa osoo hin taane uummanni gidiraa isaa akka obbaafatu kallattii qabsoos kan akeeke kan yoomuu dagatamne ture. Acaaluun jaalala uummata isaa otoo hin handhamee quufin fuulduraaf waltajjii addunyaa irratti sagalee saba isaa ta'uu otoo danda'u waxabajjii 29 2020 egaa Hacaaluun yeroo lubbuun isaa turte gammachuu uummata isaatiin jecha albamii haaraa hojjechaa ture. Hojiilee isaa kana maatii fi hiriyoonni isaa bakka inni jiru hundumaa walitti qabuudhaan waggaa tokkoof erga irratti hojjetanii booda kunoo guyyaa yaadannoo lubbuun isaa dabarteef akka qaqqabu taasisaniiru. Albamiin haaraa Hacaaluun hojjete inni sadaffaan mata duree maal mallisaa jedhu walleelee 14 kan qabu yoo ta'u dhimmoota Oromummaa, jaalala, gootummaa, hawaasummaa, jaalala maatii, haadha warraa fi daa'imaaf kan kana fakkaatan kanneen of keessatti qabanidha. Albamiin kun CD'dhaan gabaatti dhiyaachuuf qophaa'eera. Biyya keessatti CD'n gara walakkaa miiliyoona yookaan immoo 500,000tti dhiyaatu qophaa'eera. Biyyoota alaatti ammoo onlaayinii gama Amazon, iTunes, Spotify irratti gurguruuf qophaa'eera. Kana malees hojiilee Hacaaluu hundeessaa uummata biraan gahuu fi kallattii odeeffannoo malfaqqoo irraa taasisuuf akkasumas galii achirraa argamu maatiin akka fayyadamuuf yaadamee toorri miidiyaalee hawaasaa garaagaraa banamee hojiitti itti ganameera. Isaan keessaa yeroo ammaa fuula feesbuukii fi yuutuubiyaan maqaa isaan banamee maatiin hoogganamuu hojiirra ooleera. Warreen hafanis dhiyootti uummata ni beeksifna. Uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirtan jaallattoonnii fi leellistoonni guuta kanaa hojiilee isaa haala gaariin hojjetame kana CD orjinaala bituudhaan warri toora intarneetaa fayyadamtanis achirraa qofaa bittanii dhaggeeffachuun amanamummaa Hacaaluuf qabdan akka agarsiiftan maatiin isin hubachiisa. Albamiin Hacaaluu sadaffaan biyya keessatti guyyaa wiixataa irraa eegalee godinaalee Oromiyaa, Finfinnee fi naannolee biraatti raabsuuf qophiin xumurameera. CD Hacaaluu haaraa sadaffaa kana karaa seeraan alaa namootni irraa fayyadamuuf socho'an yoo argitan eeruu kennuu fi qaamolee isaa irratti hin dagatinaa adaraa jenna. Eebbi albamii Hacaaluu maal mallisaa fi yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa wiixata dhufu ni adeemsifama. Sagantaa guddaan bakka keessummoonni kabajaa maatii fi jaallattoonni isaa argamanitti Finfinnee hoteela Iskaayilaas keessatti ni gaggeeffama. Qoree eebba albamii Hacaaluu fi maatii isaa irraa hin dhaqqabin. Bolo tade aboja kombade biyyoon galaba miti walirraan taragani malo geesse lattuu seenaan duuteen baddu yaa bojiyaako ummanni si waama jedhani malo. Haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate egaa boonyiin sin deebisu nuumi maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra haa ta'u kaa kunis jennee Hacaaluu Hundeessaan jedhama. Yeroo garaan keenya waa baay'een gaddaa jiru kanatti galatooma. Kaayyoon isaanii inni guddaan garuu kan mul'anni isaanii guddaan ijoolleen isaa baratanii barumsaan sadarkaa guddaa akka gahan barbaada. Nayyaa dadhaa sirbaa wasanuu diidoo gaafa remix godhe gabbiloota ko haadha kootiin guddattu jedheenyannaa ilmi kee reefu sirbite jedheen filaas gosti isaa warra beebee booranaati macca jalatti waan ta'e keessa isaa tuqeen ta'uun beeku
Reefu sirbe gurbaan kee ilmi kee kun jedheen haadha kiyyaan kana nan yaadadha. Eenyumaan tiksee malee kuulatoo ashuffee baddaa loon hin gaabbisu. Eenyumaan rafee malee yaa halamni tokkummaa dhabuun nama raffisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaan nuurufa jedhe. Alagaan alagumaa maaltu walagaadhaan fira jedhe. Kobbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee. Roorroo diinarraa dhufte roorroo ormarraa dhufte maaltu namaa dhoowwa abbaan dhoowwata malee. Maaloo.